mootummaadhaaf mootummaa Itoophiyaadhaa ta Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiyyiin hoogganamtu gaafii qabnaaf jechu waa'ee dhumaatii ilmaan Oromoodhaa kan naannoo isaanii irraa buqqaasanii gaafa wayyaaneedha naannoo isaaniitti naannoo Wallaggaatti waan uummanni keenya keessa jiru akkasumatti ilmaan Oromoo kan baha Oromiyaa jiran dhumaatii Soomaaliin ilmaan keenya ilmaan Oromoo bobbaatee godhaa jirtu kana maaliif yoomirraa eegalee maaliif akka ta'e kanarraa walirraa haasofna kana jechuun bilbiltuun gaafii fi deebii teenya kanaaf yerooniifin akkana jiru bifa bilchaataan gaafii fi deebisa waliif deebifna wal mari'anna mootummaas waan gaafannu qabnaachu osoonii fi ittiin bobbaane akkaataatti mootummaa wajjinis walii galtu beekuun dirqama keenya mee sagaleen tiyya jirti takka takka naa barreessaa Abdii Xahaa Galatoom si harkeen jira takka een jirti mee irra deebisaa namoota biraatiifis welcome namootan welcome umee jaalala yes welcome namoota jajjabaa dhufaa jira yes wal mari'anna mee sheeris walii godhaa yaada babbareedaa yaada bilchaataa akkitti wal mari'annu akka mootummaa itti waa gaafannu akkitti hawaasa keenyaas itti wal gorfannu akka amma duraa osoo hin ta'in bifa tasgabbaawaadhaan jechuu kanaaf nama keegguunii fi jaarame jeesi gabbee namni jaarame tan duraa mata dureen dubbii teenyaa mootummaa maaliif uummanni keenya dhumaa jira maaliif mootummaan itti calliftiidha jechuudha mootummaan tun mootummaa teenya mootummaa Itoophiyaa arra deemtuun mootummaa ilmaan Oromoo bulchaa jiru jechuudha keessaafuu Prime Minister Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilma Oromooti Oromoon boba'uu hin qabdu duris boba'uu hin qabdu falmaa turte arrallee boba'uu hin qabdu kana akka gaafii gaafatta bifa bilchaataadhaan kanaafiin arraan tana mata duree dubbii teenyaa waa'ee mootummaa gaafannuu fi waa'ee akka ilmaan Oromootti wal gorfannu qabnaachu warreen arrabaa fi kanaan deemtan itti fufaa warreen beekaa keessan hayyuu keessan goota keessan hin kabajne itti fufaa namni hayyuu fi hin kabajne akkana tahaa jechu jara keenya warreen miidiyaa irraa goota isaa hayyuu isaa gad deebisee arrabsu nama si jaaruu barbaadu nama si gargaaruu barbaadu nama Oromoo walii qabuu barbaadu mataa walii qabuu barbaadu arrabsu kara biraatiin itti fufaa isin ammoo wanni godhuu qabnu amma gaafiin mootummaa gaafannu maaliif uummata Oromoo kan Soomaaleen naannoo isii irratti ganda isii irratti keessaafuu ilmaan baha Oromiyaa keessaafuu ilmaan baha Oromiyaa keessa afran qalloo keessa ilmaan daga keessa jaarsoo kun jenosaayitii yookaan immoo ilmaan Oromoodhaa duguggaa sanyii gosa takkaati jechuun kun beekama kanaaf mootummaan waan kana ilaaltee maaliif itti callifti maaliif furmaatan kanneen mootummaan gaafiin tana jechuudha warreen mootummaa keessa hojjettan gaafii gaafattanii uummanni keenya maadhuma gaafii gaafattanii gaafiin isinii deebi'uu qabdi akkanumatti nagumaan laatatteessanii nama keessa du'u kan akkanumatti Soomaaliin ajjeeftu Soomaaliin mootummaa cinaan mootummaa Itoophiyaan maxxanaa cinaan mootummaa Soomaaliyaa keessatti taa nama keenya fixaa jirti jechuudha gan lama taate nuti gadda hin qabnu nuti Oromiyaa Itoophiyaadha nuti biyya biraan qabnu tanaaf uummanni keenya dhumaa jira tanaaf nuti imma namootan mootummaa diigu deeggaruu miti akka mootummaa tana namootan mootummaa tana diigu deeggaruu miti namoo akka mootummaa tana deeggarutti gaafii mootummaa gaafachuun dirqama keenya jechuu maaliif namni keenya dhuma maaliif baandiraa Itoophiyaatti baandiraa mootummaa Itoophiyaa jalatti naannoo isaanii keessatti uummanni kun maaliif dhuma kun gaafii mootummaa gaafannu jechuudha rakkoon qabdu sun mootummaa deeggartee deeggaruu dhabaattee bifa biraa taate waan kana gaafachuun dirqama
oguu kana jennu warreen rooba keessa dhukkee kaasu warreen mootummaa tana diiguu barbaadu Somaaliyaa keessaas taanaan kan uummata keenya fitu jiru akka uummanni Harargee ni beekama gaafa uummanni Harargee didee lafaa ka'e gaafa uummanni Harargee qabsoo kaase mootummaan Itoophiyaa akka roraatu dhugaa jirtu sinti himachuu mootummaan Itoophiyaa yoo Harargeen baafi dhiyaan guututti didde ta'arraan tana qabsoo Harargeen gooten qabsoo Oromoon Harargee gooten arra namuu kursiirra taa'ee jiraata jechuudha. Ummata Oromoo kan Harargeedha. Dhugaa jirtu kana. Kanaaf uummanni Oromoo kan Harargee qabsoo gaafa wayyaanee keessatti takkaa gad hin teenye itti dhume. Gaafa dargii keessatti takkaa gad hin teenye ni dhume. Amma immoo takkaa qabsoon goone isinitti. Arraan tana Abiyyi Ahmad uummanni Harargee qabsoo si wajjin hin goone. Si cinaa dhaabbate. Si deeggare. Garuu uummanni ulmaan Harar Awaashii gad fudhanna jechuun yeroo Ziyaabbarree irraa eegalanii Somaaleen takkaa nurraa gad hin teenye. Ajandaan keenya kan duraa kana. Maaliif Somaaleen uummata keenya fixxe? Gaafii mootummaa gaafannu jechuudha. Kuni mata duree dubbii teenyaati walii galatti waan jechoota kana haasa'u kana sheer godha. Sheer walii godha. Tuni siyaasaa kana deeggarta ati politikaa tana deeggarta ati garee tana deeggartaa miti akka dhala ilma namaatti ilmaan afran qalloo ilmaan Oromoodhaa ilmaan jaarsoo dhumaa jiran. Warri mootummaa tana diigu garanaan dhufanii jechuummaas warri mootummaa tana diiguu barbaadu. Laal fakkeenyaaf Dirree keessatti intala Oromoodhaa ajjeesan Nasiyaa Ziyaad arra boru jennee callifne ajjeesanii mucaa tana ajjeesanii gaafii faamiliin isaanii gaafatte deebisuu didan mucichi obboleettiin Nasiyaa Ziyaad wallahi niin quudheef akka malee nama bilchaataa nama akkaataatti waa gaafatu beeku nama akkaataa bitaa mirga laaltee haaso'itti mootummaa tana akkan xuyinetti namni mootummaa jala jirra mootummaan tun dhiiga obboleettii tiyyaa baasu jechaa jirti dhugaa jirtu garuu mootummaan tuyne laal bifa warra rooba keessa dhukkee kaasuufis dhaamsa dabarsaa turte warra mootummaa tana gartee maqaa isaaniitiin mootummaa tana ceekuu barbaadus dhaamsa dabarsaafi turte bifa bilchaataadhaan bifa hayyoonni bifa namni bitaa mirgaa laaleef irraa haasa'uu danda'utti haasa'u jechuudha. Dhugaadha namni garii du'asiitii fi ummata keenya kadhumu kanarra hin kaa'anne mootummaa tana fincilchuu irratti tattaaffii godhaa jira jechuudha. Nuti kana dura dhaabbanna wanni nuti godhuu qabnu akka obboleettiin Nasiyaa Ziyaad haasa'itutti haasa'achuu bifa gaariidhaan mootummaa dhiiga obboleettii tiyyaatiin barbaada nama obboleettii tiyya jeese qabaadhee heera jala na oolchaa nu oolchaa akka Oromootti jette aan nuti akka gosaattis naan dubbatina akka Oromootti uummanni kun na miidhaa jiranii jette dhugaa kana ta'uu qaba. Kanaaf yeroo tana jennu mootummaa balaaleffachuu miti. An nama mootummaa tana balaaleffanne nama mootummaan tun akka isin hin diigamne barbaadu akka mootummaan tun jabaattu nama barbaadu irraa tokko because waan kana jeefin qaba. Arraan tana Ameerikaa keessaan jira gadiin deemu jira biyyattis dhugaan isinitti hima gaafii mootummaa gaafachuun rakkoon qabdu mootummaa jalatti Somaaleen nuti Somaalee ni jaalanna nuti Somaalee ni kabajna nuti Somaalee waan jaalannu waan kabajnuuf qabna gaafa aduu jabduu san nuu taanii gaafa isaan jalatti dheessine gaafa isaan jalatti dheessine san nuu taan gaafa dargii gaafa Haile Sillaasee gaafa mootummaan dabarte nu miidhaa turte dubbee nuu taan saniif isaan kabajna ummanni kun ummata irraa fuunee kannineefi jaalannu ni jaalanna nun jaalatan period nuti ni jaalanna nun jaalatan Somaaleen dachii teenya fuutee nurraa nu ariitee nigirtiin arraan tana Wallagga keessatti ilmaan Oromoodhaa kan gaafa Junayd Saaddoo godaansise fixaniif nigirtii Somaalee irraa kaate. Ilaa yoom Somaaleen nama keenya jeeftee nama keenya ariiti. Ilaa yoom